Awuroopaatti argameen Champions League kilaboota Awurooppaatiin istaadiyoomota garaa sagal keessatti taphoota taphataman. Stamford Bridgetti Chelsean goolii 3-0dhaan Barcelonaan injifateera. Tapha Chelsean dursummaarraa yookaan ganamumaan daqiiqawwan jalqabaatirraa Barcelona dhiibbaa keessa galche kanaan kubbaa harka 55 to'atee taphateera. Kana keessa yeroo 15 yaaleera Chelsean kubbaan jaha kallattii sirrii kan eeggatteedha. Kilabni warra Blaugrana Barcelonaan tariitii caalameera tapha kanaani. Kubbaawwan isaa yaalan keessaa lama qofatu kallattii sirrii eeggate. Tapha kaleessaa kanaani daqiiqaa 27 irratti kubbaa Marc Cucurella sarara qarqaraatirraan gara keessatti dhukute yookaan immoo taphattoota Chelsea fi haala mijeessuudhaaf dhiitanii taphataan Barcelona Julian Koundé garee ofiitirratti galchuudhaan inumaayyuu Koundé qofaa miti kubbaa kana keessatti Ferran Torres illee hojii garee waan hojjete fakkaata garee kubbaa kana ofirratti galchuu keessatti. Goolii kanaan kan Chelsean dursuu eegale sanumaan boqonnaa dhabee garuu boqonnaa bahuudhaan dura taatee taphichaa daranuu kan jijjiire taphataan Barcelonaadhaaf dursaan taphattoota Ronald Aron kaardii diimaadhaan kaardii akeekkachiisaan lama argate kan ergaa dirreedhaa baheen booda boqonnaa booda Barcelonaan taphattoota 10 taphachaadha kan inni ture. Haala kana taphicha kan boqonnaa booda eegalan olaantummaan Chelseadha daranuu cimee kan itti deebi'edha. Taphicha dura keessumattuu tapha kanaan taphattoonni lama sadarkaa addunyaatti dargaggoota gara fuulduree addunyaa kubbaa miilaa kanaa dhaalan jedhamuudhaan leellifamaa turan taphattoota Meesii waliin wal fakkeeffaman hidhannoo qaban jedhamanii akka Meesiitti maqaa masoollee argatan lama Estevao William akkasumas Lamine Yamal morkiin isaanii maal ta'a jedhamaa eegamaa ture. Gareessa garuu injifannoo Estevao Williamiin goolabameera jechuun ni danda'ama. Tapha kanaan daqiiqaa 70 sadaffaa irratti Leandela akkasuma immoo boqonnaa deemanii daqiiqaa 55 irratti gooliin taphataan dargaggeessi lammii Brazil Estevao William taphattoota sarara ittisaa afurtu jira. Taphattoonni Barcelona taphattoota kanneen keessa dhiibee Joan Garshan irratti akkaataa inni goolii kana goolii egaa Barcelona irratti galche taphataa kana daranuu dandeettii kubbaa miilaa isaa lammii Brazil kennaa kubbaa miilaa qabu ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessedha. Kanaanis Barcelonaan daranuu kan dhiibbaa keessa ittiin seeneen ture. Goolii 3-0dhaan injifatameera. Gareen Hansi Flick The Blues Chelsea tapha kanaan keessumattuu goolii 6 galcheera. Kaleessa tapha kaleessa Stamford Bridge kanaan Barcelona abbaa carraa isa taasisa. Kubbaawwan sadeen isaan galchan sadeen kan Enzo Fernandez goolii lama galchee lama tokko taphaan ala tokko immoo kubbaan harkaan tuqamte jechuudhaan kan jalaa haqamte. Kanaan alatti Andre Santos gooliin inni galches taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamte dabalatee Barcelona irratti goolii 6 roobsee bure. Eda Chelsea ta'us garuu 3 jalaa haqamte 3 mirkanooftee fi goolii 3-0dhaan Barcelona injifateera. Egaa tapha kanaan ga'umsi taphataa dargaggeessa Enzo Estevaoodha adda ture. The Blues akka injifatee qabxiisaa 10 gaatuuf illee taphataa murteessaa ture. Carraa tokko hanga 8 keessa seenanii xumuruudhaaf qabanis kan ittiin bal'ifate ture. Egaa tapha kanaan Estevao fi kan Yamal wal madaalchisan keessa taphicha dura taphattoonni kun sochiiwwan dirree kubbaa miilaa keessatti isaan taasisan bara darbe keessumattuu Lamine Yamal Barcelona Champions League Awurooppaatiin walakkaa xumuraatiif akka ga'u La Ligaadhaan Champions akka ta'uu fi taphataa murteessaa akka ture. Taphoota ciccimoo irratti darbii El Clasico dabalatee goolii galchuuf taphataa hin komatamne ta'uusaa kan ittiin mirkaneesse wal qabatee bara kana immoo Chelsea keessatti lammiin Brazil umurii 18 kun carraa taphoota argateen goolii galchuu kubbaa mijeessu irratti taphataa ga'umsa ta'uudhaan wal qabatee taphattoota kanneen lamaan keessaa eenyutu dirree keessatti kubbaa waliin hidhannoo qabu ifatti mul'isa dandeettii isaa agarsiisee injifannoon dabala jedhamee eegamaadha kan inni ture. Lamine Yamal garuu kaleessa to'annoo Marc Cucurella jalaa bahuu hin dandeenye dhiibbaa keessa inumaayyuu daqiiqaawwan gara 80tiin booda jijjiiranii akka isa baasan gaafataa ture jedhuma. Kanaaf jijjiiramee kan inni bahe dursee isatu jijjiiramee dirreedhaa bahe. Lammiin Brazil gannaa 18 garuu taphataa cimaa tapha kanaa jedhamuudhaan sarara ittisaa garee Barcelonaadhaa kan inni unkuraa bule tapha edaa kanaan taphichaan taphataa cimaa jedhamuudhaan kan filatame. Taphataan kun haalli inni goolii sana ittiin galche daranuu kan isa jajan akka ta'edha kan jajjuun itti roobeera. Edaa tapha kana taphaan dura keessumattuu tapha kanaan booda jechuu kooti taphataan duraanii Liverpool Daniel Sturridge halkan kun halkan Lamine Yamal ta'a jedheen eegee ture jedheera. Ga'umsa baroottan darban taphataan kun mul'iseeni garuu halkanichi kan Estevao William ta'eera. Taphataan kun taphataa kennaa addaa qabu kubbaa waliin akkaataan inni gara fuulduraatti taphattoota sara garee faalladhaa ittisaa bira darbuuf yaalu
malu kennaa addaa taphataa qabu ta'uu isaa namatti agarsiisa jedheera. Haalli taphichaan dura ture dhiibbaa osoo qabu amanee leenjisaan taphachiisuun isaa waa'ee dhiibbaa sana alatti dhiisee taphicha irratti ammoo dhiibbaa keessa seenuu osoo hin taane dhiibbaa uumuu danda'uun taphataa kana addatti taphataa biraa cimaa addunyaa kana gara fuulduraa isa taasisa kan jedhe ammoo taphataa duraanii Chelsea Pet Nevi ture. Taphataan kun ilmaayyuu haalli inni Steve ittiin jaje anaaf jedha taphachaan dura dhiibbaa miidiyaalee akkasuma immoo leenjisichi mataan isaa taphataa kanarratti haalli jajuu fi dhiibbaan baay'ateera. Akkasuma immoo Laamii Yaamal waliin wal madaalchaa yeroo turametti amanee kan inni seensise. Inni ammoo gochaa kana dirree keessatti agarsiisuu isaa anaaf inni taphataa gara fuula duraatti taphataa cimaadha jechuudhaan taphataa kana jajeera. Enzo Marescanis taphichaan duras inni taphataa fuulduratti Chelseadhaaf abdii ta'edha jedhee ture. Kaleessa sammuu taphichaan booda waa'ee Laamii Yaamaliif Istivaa'oodhaa gaafatame keessumattuu Istivaa'oon jedhe kaleessa ammatti waa'ee Messi fi Ronaldo saneen gita sanii taphattoota kanneen ilaaltaa jedhame isaaniif amma yeroon hin geenye garuu taphattoonni lamaan kennaa addaa qabu. Istivaa'oon ammoo hundaa ol taphataa kennaa addaa qabu of kennee taphataa taphatu jechuudhaan taphataa kana dinqisiifateera. Tapha biraatiin Itihaaditti Manchester Cityin goolii 2-0dhaan Bayer Leverkusen mo'atameera. Tapha Pep Guardiola filannoo jalqabaa 11 keessaa taphattoota 10 jijjiiranii fi innumaayyuu xiinxaltoonni murtee maraatummaa Pep Guardiolaadhaa jedhaniin tapha kanaan kaleessa Pep Guardiola Erling Haaland dabalatee Donnarumma, Ryan Cherki, Phil Foden, Doku, Bernardo Silva taphattoota 10 tapha Newcastle mo'atamaniin irraa jijjiiree tapha kaleessaa kanaan filannoo haaraadhaan dirree seeneetira. Tapha kanaan garuu carraa goolii uumuudhaan yaaliidhaanis carraa uumaniiru. Bayer Leverkusen carraa lama argateen lamaanuu goolii galchaniin goolii Alejandro Grimaldo fi akkasuma Patrick Schick galchaniin 2-0dhaan Itihaaditti Manchester City injifateera. The Citizen qabxii 10 qaba taphoota 5 irraa amma garuu 1-8 keessa seenanii tapha itti aanu Real Madrid injifachuun dirqama itti ta'a. Pep Guardiola filannoo ilaalchisee goolii eegaa Donnarumma irraa eegalee waa'ee kana gaafatamee tariitii osoo injifannee dubbiin kun kana hin ta'uu jedheera. Maali kun jijjiirran jira taphattoota 4-5 jijjiiruun jira. Pep maaliif taphattoota 10 hunda jijjiirtennaan inni kun dhugaadha ni baay'ata murtee dogongoraa ta'uu danda'a. Osoo taphicha injifanne ta'e garuu kun hin ta'uu jedheera. Gara fuula duraatti murteewwan kanaaf ammaaf itti gaafatamummaa koona fudhadha. Murteewwan akkasii irratti garuu of eeggannoo nan taasisa yaada jedhu dubbateera. Ammas ce'umsarra jira yaada jedhu kaaseera. Pep Guardiola garuu xiinxaltoonni akkas jedhan yoom ce'anii xumuran warri Pep Guardiola ammas bara darbes ce'umsa jechaadha kan isaan jiran yoom ce'u Pep Guardiola yaada jedhuu fi inumaayyuu bara 2027 waliigaltee kan qabu Pep isa xumuraa ta'uu danda'a. Jijjiiramni Manchester City keessatti barootanas dhiyoo dhufaatiin hin jiru yaada jedhudha kan kaasanii taphicha booda jijjiiramanii kan seenan Fodenii fi Erling Haaland carraawwan argatan keessumattuu Erling Haaland itti fayyadamuu hin dandeenye. Tapha biraatiin Marseille 2-1 Newcastle injifateera. Emerick Aubameyang gooliiwwan lamaan galcheera. Harvey Barnes goolii takkitti Newcastle galcheera. Napoliin goolii 2-0dhaan Karabakh yoo injifatu Scott McTominay fi Marco Yankolen gooliiwwan galchaniiru. Kan biraatiin ammoo ta'uma kanaan Rasmus Hojlund peenaalitii osoo hin galchin kan inni hafee Juventus goolii 3-0dhaan Bodo Glimt injifateera. Luis Openda fi Weston McKennie gooliiwwan galchaniiru. Jonathan Davis goolii sadaffaa kan Juventus taphataa galcheera. Borussia Dortmund 4-0dhaan Villarreal yoo injifatu Seeru Guraasin goolii 2 Kerim Adeyemiin goolii 1 akkasuma Daniel Sivanson goolii biraa kan Borussia Dortmund dabaleera. Union Saint-Gilloise goolii 1-0dhaan Galatasaray akkasuma immoo Benficaan goolii 2-0dhaan Ajax yoo injifatu taphni Athletic Bilbao fi Slavia Braga goolii maleedha kan inni xumurame. Tapha biraatiin har'a keessumattuu Emireesitti taphni cimaan kilaboota ciccimoo Awurooppaa yeroo kanaa jedhaman walitti fide Arsenaal fi Bayern Munich ni eegama. Tapha kana dirree shaampiyoonota kallattiidhaan isin biraan kan ga'u ta'a. Emireesitti egaa Bayern Munich gara Emirees yoo dhufu Harry Kane qabatee sara fuulduraa irratti Michael Olise qabatee taphattoota sara ittisa kan akka Daawud Upamecano qabateetiin kan kara kana dhufu garuu gareen isaa waliin taphachuudhaaf gara London dhufan Arsenal garee Mikel Arteta bara kana sara ittisa isaanii akka sibiilatitti jabaate yookaan cimee fi sara fuulduraa isaanii goolii galchuudhaan beekamu waliin kan taphatanii tapha kanaan egaa
baroottan darban taphoota arfan darban keessa Bayern Munich Arsenal irratti reekoordii qabaatus yeroo kanatti garuu gareen isaa waliin morkatan garee Mikel Arteta Champions League Euroopatiin goolii tokkollee hin keessummeessinidha. Dhimma kana ilaalchisee tapha kanaaf bifa addaatiin qophoofneera jedheera Mikel Arteta. Akkasuma Vincent Kompaanis waa'een kubbaa dhaabbii Arsenal na yaaddessaera. Kanaaf itti qophaa'uu qabna jedheera. Bara kana kubbaa dhaabbitirraa Arsenal goolii 12 hoo galchu Bayern Munich kubbaa dhaabbitirraa goolii 6 keessummeesseera. Kan gaddaa Freiburg irratti galchan goolii lamaanis kubbaa dhaabbitirraa rogarraa kan irratti galte kun Mikel Artetaadhaaf carraa ta'a jedhameera. Birichi Izen taphaarraa har'aa kanaanis gamanumaa kan inni eegamu yoo ta'u taphoota birootiin Atletico Madrid Inter Milan waliin PSG Tottenham waliin Real Madrid Olympiacos waliin Liverpool PSG Eindhoven waliin kan inni taphatu FIFAn waancaa addunyaa bara 2020 irratti jijjiirama wayii dabaleera biyyoonni sadarkaa FIFAn baasuun